Oromoon hundiyyuu wantoonni keessa jiru waan akkanaa kana maal jennaani waa hunda irraayyuu bilisa isaan. Ana akka nama tokkootti wanti an barbaadus wanti ofirratti hawaasas isa kanatti. Kana jechuun maali? Dhaaba siyaasaa kamiyyuu keessa jira. Eenyus taate eenyus as keessatti wal qeequu hin dandeenyu. Maaliif karaa akka jira? Ati kana walii jechuu hin dandeenyu. Wanti isaan bakka kan ta'aniif maali? Maqaa Oromootiin Oromoo xumurameera. Maqaa dhaabaa keessa hin seenillee of durallee hin seenanillee. Wanti kun ammoo of durallee akka itti fufnu nu godhaa jechuudha. Kanaafuu assaayimentiin isaan naa kennan waan irratti ture wanti lamaan sun akkamiin neetwoorkii bal'isuu dandeenya, lammaffaan ammoo akkamitti hawaasa ofitti dabaluu dandeenya waan jedhu sanammoo waan dhibaalee fakkaatu irrumatti mari'annaa waa'ee neetwoorkiitiin egaa beekamaadha waan irra jiru hundi keenyaa har'aan kanaa waan bareeda argitanii yoo galtan tarii waan gurra keessanii hidhaagaa ta'e tokko yoo dhageeffanii galtan nama manatti hafeefis maal irraa akka ooltan ni gabaastan jechuudha. Kana jechuun maali? Of duratti babal'ataa deema. Asii biti hanga barneefis muunshii ilaa baay'ee neetwoorkii keenya bal'isuu ni dandeenya. Sana irratti yoo yaada qabaatan yaada ni kennatanii sii waan mataa ofii danda'e waa'ee hawaasaatti wal qabate. Hawaasa kan ofirraa fageesse nuti hawaasaan kan nurraa fageesse. Hawaasni nurraa fagaanne. Nutu dargaggeessatu hawaasa ofirraa fageesse. Akkam boodee ofirraa fageesse. Normaalii namoota hawaasaa garii warra biyya kana keessa turan keessa hedduu itti dhiyaatan yaada isaaniillee maaliif akka nurraa fagaatanis iddoo hiriiraatis iddoo walgahiitis nama sadii yeroo akka hundi gaafatanii dubbatan. Maaliif jennaan waan nurraa fagaataniif akka isaan dhumman barbaada. Sana nuti ofirraa fageesse. Amma ammoo dogoggora gara ofirraa fageessinee sana sirreeffannee karaa haaraan dhufee fakkeenyaaf walgahii har'aa kana yeroo dhufnu maqaa qabu walgahii kun maqaa qabu jechuun maali? Kiiboojii san hin jenne Oromoodha xumurame. Hundi keessan yeroo dhuftan waan bareedaa dhageellee gala jechaa. Abilidha hundi keessan har'aa kana yeroo gara manaa galtan gammachuudhaan galtan. Mormiin hin jiru wanti tokko wanti namni wal dhaban jiru. Kanaaf jecha hawaasa akkamitti ofi dhiyeessina? Namni hawaasa biyya kana keessa jiru istiinaa nama amata soddoma haga ammaa biyya Itoophiyaa irraa dhufee ilaa ammaa barumsa irra jiru. Namni barumsa irra jiru kun eessaan Oromoo gargaara jedhee barbaada. Garuu bakka itti bu'uudhabe. Yoo bakka takka deemu waa'ee mallaqaatu jira. Bakka takka yoo dhabu waa'ee aangootu jira. Bakka takka yoo dhabu dhimma adda addaatu jira. San keessatti seenee gargaaruu hin dandeenye. Inni waan kiliirii ta'e tokko dalaguu barbaada. Namoota akkamitti akka ofi dhiyeessinu irratti haasofnaa. Gara biraatiinis waa'ee waraqaa adda addaati. Gosa hedduun waa'ee deeggarsaanis deeggarsallee nama dhiiroo 50,000 karaa sirrii yoo arge nama Oromoof dhaabate isa dhugaa yoo arge 50,000 gumaachuudhaaf reebiidha nama jedhee afaan boqotu jira. Kana jechuun maali? Nutu karaa sirrii mul'isii dukkana keessa deemna. Kan itti dhalannes kan guddannes dukkana keessatti miti. Garuu ammaa kana dukkana kana keessa jira. Dukkana keessa akka of baasu ammoo nuyi akkamitti of baasuu dandeenya? Waan jedhus irratti marii bal'aa irratti haasa'uu qabna. Waan tokko jalqabnee dhiisuu qofa osoo hin taane noormaali girmaa fa'aatii wanti amma jirri jalqaban kun warra human raayitii qofa osoo hin taane tarii ammoo warra Amnesty Internationalii wajjin qofa osoo hin taane akka Oromummaatti jara wajjin karoora mataa ofii qabatanii akka Oromummaatti ammoo beellama ofii qabatanii akka nama wal nu garsiisanii marii bal'aa fuulduras akka nu itti fufan abdii qaba. Kanaafuu waa'ee hawaasaa irratti wanti guddaan nuti of sirreessu irratti nurraa barbaada. Har'a kana ani si dura taa'ee ta'eetii
namni amat shantam jahatam torbaatama nadura taa'ee waan hamtu isarraa ta'uu danda'a waan hin taane dubbachuu danda'a. Nama san respectii qabachuuf horii qabachuuf isa arrabaan jechuun yoo nama san kabajaan qabanne horii illee nuti deemee isa sirreessuu dandeenya. Nuti rakkoo akka isatti nuti jira. Namoota dhaabotii siyaasaa adda addaa keessa jiran wanti ofirraa fageessanii ibsisan. Namoonni hedduun amma hawaasa biyya kana keessa jiran waa'ee siyaasaa kanarraa bilisa of godhuu barbaadan. Maaliif karaa sirrii hin jiru? Kanaaf jecha yeroo seemaa jira waa'ee dullee dubbachuu hin barbaadu. Kan osoo yeroo biraa bal'inaan irratti haasofne baay'ee natti tola. Garuu waan kana hundi keenyaa sammuu keessatti haa qabannu jechuu barbaadee kan dhugamatti baay'ee sin galateeffadha galatoomaa namichi. Ariyaani galatoom jennaani mee mana keessaa yaada muraasaa fudhannu gaggabaabsaatii odoo yeroo nurraa fudhatii gaggabaabsineetiniin yaada furmaataa jechuudha. Karaa kana yoo deemte wal baafna waan jedhu akka nu kennitan barbaada maayikii kenniif. Ayyee galatooma. Duraan dursa hawaasa Darmishtaatiitiin galata galchaa. Qophii kana fakkaatu Oromoo eegumaa darmaan dhufnee warra xiqqoo qalbii yoo galgala kana dhufne bareedee yaada. Kana dura mataa wacaa kun gala garuu wanti kun itti fufuudhaaf bifuma kanaan kanarra ijaaran qulqullummaadhaan haa deemu jennee ga'amuma amaana dhaabbachuu eegallaa. Kana dura dhaabbileen wanti ilaalchi garagaraa amma wanni jedhu akka nama tokkotti dhaaba siyaasaa Oromoo saganmoo kudhan qabu sammuu kanaan illee tokko godhuuf deema. Kana hundaa achitti lafa kaayate Oromummaadhaan walitti haa dhufnu haa ijaaramnu walgahii kana fakkaatu waa'ee marii kanarratti ammoo asoo guyyaa biraa xiqqoo har'a isaatiin deebiinatti fakkaata. Yaada marii kana irra deddeebinee asoo wal bilcheessine yaada jedhu qaba ulfaadha. Ayyee gaariidha. Yaada biraa. Mee sagalee